Godina Baalee aanaa Gaarfaatti qabata waraana bilisummaa Oromootiin hidhaa reebichaa fi dararaan uummata irratti raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Sadaasa bara 2023 irraa jalqabee sochii waraanni bilisummaa Oromoo gandoota aanaa Gaarfaa jala jiran keessaa Odaa Cafoo fi Waabeessa Aadaa keessatti taasisaa jiru hordofee raayyaa ittisa biyyaatiin dhiibbaan guddaan uummata irra gahaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Lafti qotee bulaa Oromoo magaalaa Finfinnee qaamota wal ijaaraniin saamamaa jiraachuu kanneen lafti isaanii jalaa saamame OMN itti himan. Lafa kana keessaa kaaree meetira 42 beenyaa tokko malee kosiin kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qoraaniyoo irratti gatamaa jedhan turtii bilbilaan OMN waliin taasisadheedhe. Lafti Oduu keenya itti aanuun biyya guddoo gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa hammaataa jiru lammiilee biyyattii hiyyummaaf saaxiluu qorannoon dhaabbata Afroobaaromeetirii jedhamu ifoomse. Oduu gama Harargeetti argannetti yoo ceenu weellisaa Nagahoo Guutamaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Gabiibaa jedhamuun qabamee hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Waldaan tola ooltummaa Salaalee meeshaalee yaalii fayyaa dhibee gifiraaf tajaajilu kan fannoo diimaa Itoophiyaa irraa argate godina Salaalee dhaqqabsiisuu ibse. Lafti qotee bulaa Oromoo magaalaa Finfinnee qaamota wal ijaaraniin saamamaa jiraachuu kanneen lafti isaanii jalaa saamame OMN itti himan. Lafa kana keessaa kaaree meetira 42 beenyaa tokko malee kosiin kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qoraaniyoo irratti gatamaa jedhan turtii bilbilaan OMN waliin taasisadheedhe. Lafti hafi ammoo ijoollee firamee kaartaan kennamee fi turus yeroo ammaa ijoolleen mana irratti ijaaruuf hayyama gaafachuu kutaa bulchiinsa magaalattii yoo dhaqan lafti suni beeta kiristaanaaf kennamee jira irratti ijaaruu hin dandeessan jechuun akka dhoowwatan OMN itti himan. Lafti kuni lafa abbaan koo qotee irraa nyaataa turee fi abbaa koo irraa natti darbeedha waan taateef qaamota dhimmi ilaallutti iyyadhee furmaata hin arganne jedhan. Lafa duwwaa ammoo qaamonni ijaaraman humnaa fi karaa seeraan alaatiin lafa koo irratti mana ijaarratanii jiru kan jedhan obbo Dhaabaan namoota kana manni murtii akka irraa kaan ajajus ajajni hojiitti hin hiikamne jedhan. Namoonni kunneen lafa keenya humnaan fudhatanii erga mana irratti ijaarratanii booda mataa kafaluun qaawwa seeraa hunda cufaa jiru jechuun himatu. Oromoon gullallee beenyaa tokko malee lafa isaa irraa buqqee hiyyummatti hafe kan jedhan obbo Dhaabaan ammas lafa xinnoo harkaa qabnu nu saamaa jiru jechuun OMN itti himaniiti jiru. Oduu keenya itti aanuun biyya guddoo gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa hammaataa jiru lammiilee biyyattii hiyyummaaf saaxiluu qorannoon dhaabbata Afroobaaromeetirii jedhamu ifoomse. Dhaabbatichi qorannoo qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa irratti taasisee lammiileen biyyattii hiyyummaa hamaa keessa seenaa jiraachuu ibseetii jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen bara 2020 keessa namoonni jireenya isaaniitti gammadootaan 51 jechuun amma garuu 13 gadi bu'ee jira jedhe. Uummanni baay'ina walakkaa uummata biyyattii ta'u waggoota darban keessa galii maallaqaa tajaajila fayyaa fi tajaajiloota bu'uuraa biroo argachuu hin dandeenye jechuun ibseetii jira. Godina Baalee aanaa Gaarfaatti qabata waraana bilisummaa Oromootiin hidhaa reebichaa fi dararaan uummata irratti raayyaa ittisa biyyaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Sadaasa bara 2023 irraa jalqabee sochii waraanni bilisummaa Oromoo gandoota aanaa Gaarfaa jala jiran keessaa Odaa Cafoo fi Waabeessa Aadaa keessatti taasisaa jiru hordofee raayyaa ittisa biyyaatiin dhiibbaan guddaan uummata irra gahaa jiraachuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Bitoota 26 bara 2024 aanaa Gaarfaa ganda Odaa Cafoo magaalaa Baatuu Siree kan maqaa Kibxatee jedhamtuun beekamtuu fi ganda Odaa Cafoo keessatti argamtutti raayyaan ittisa biyyaa namoota gabaa dhufan isin loojistikii waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhatti guuruu maddeen himaniitii jiru. Akka maddeen OMN jedhanitti namoonni hedduu waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatan jedhamuun hidhamuu fi reebamuu dabalatee gabaa guddoo aanaa Gaarfaa roobii kaleessaa irraa hawaasni ittifamuu maddeen himaniitii jiru. Arsii aanaa sirkaa gandoota baadiyyaa garaagaraa keessatti reebichaa fi gidiraan hawaasaa akkuma itti fufetti jiraachuu maddeen OMN itti himan. Bitootessa 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa sirkaa ganda Soolee Nageellee naannawaa Tuulaa Gurraachaa bakka jedhamutti dhukaasa waraana bilisummaa Oromoof waraana mootummaa gidduutti taasifameen qabeenyi namootaa mancaafamuun himame. Gaafa wal waraansi isaan gidduutti dhaabbatu waraanni mootummaa gara hawaasaa deebi'uun qe'ee irraa buqqisuuf qabeenya uummataa saamuun uummata irratti miidhaa geessisaa jiraachuu himaniitii jiru. Rakkoon akka kana gandoota aanaa sirkaa jala jiran hedduu keessatti humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu maddeen himaniitii jiru.
oduu gama Harargeetti argannetti yoo ceenu weellisaa Nagahoo Guutamaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultum Araddaa Gabiibaa jedhamuun qabamee hidhamee dararamaa jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Weellisaan kun yakka tokkoon malatti hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda sababa jedhuun hidhamuun himameetii jira. Nagahoo Guutamaa erga hidhamee guyyoota 12 ol ta'e jedhu maddeen OMN garasii odeeffate. Artisti Nagahoo Guutamaa qabsoo Oromoo keessatti roga aartiitiinis ta'e gara birootiin nama shoora olaanaa qabu akka ta'e seenaan ni hima. Nagahoo Guutamaa qabsaa'ota gameeyyii kanneen akka Nadhii Gammadaa Guutamaa Hawaas yookaan Jamaal Roobalee fi Buruusoo Boruufaa waliin nama qabsoo Oromootiif aarsaa kafalaa ture ta'uu isaa seenaan ragaa baha. Waldaan tola ooltummaa Salaalee meeshaalee yaalii fayyaa dhibee gifiraaf tajaajilu kan fannoo diimaa Itoophiyaa irraa argate godina Salaalee dhaqqabsiisuu ibse. Waldichi erga weeraree dhibee gifiraa godina Salaalee aanota tokko keessatti mul'ate kaasee dhibicha to'achuuf biiroo fayyaa godinichaa waliin tattaaffii adda addaa taasisaa turuu ibse. Guyyaa kaleessas meeshaalee yaala fayyaaf oolan iddoowwan dhibeen kun bal'inaan itti mul'ate aanaa warra jaarsoo dhaqqabsiisee jira. Kanneen deeggarsa kana taasisanii fi dhaabbata fannoo diimaa fi biiroo fayyaa godina galateeffateetii jira. Aanaa warra jaarsoo ganda Fajjii Ejersaa jedhamu qofa keessatti dhibeen gifiraa kun namoota 15 ol ajjeesuu OMN jiraattota irraa kan odeeffate yoo ta'u, hoogganaan waajjira fayyaa aanaa warra jaarsoo obbo Ibraahim Amansiisaa immoo daa'imman 9 dhibee kanaan du'uu fi gandoota 3 keessatti dhibichi babal'atee jiraachuu OMN'tti himaniitii turani. Oduu keenya xumuraatiin godina Arsii lixaa aanaa Daabbaatti balaa tiraafikaa dhaqqabeen lubbuun namoota 7 yoo darbu qabeenyis manca'ee jira jedhame. Balaan kun kan dhaqqabe Bitootessa 18 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 2tti daandii aspaaltii Adaabbaa Garaangeetuu geessuu ganda Ejersaa Cumuluggoo iddoo addaa Mazooraa Naanaashaa jedhamuttidha jedhame. Konkolaataan fe'umsaa Sinootraakii jedhamu kan lakkoofsi gabatee isaa ETA 0769 tahee ganda Bobbisaa irraa midhaan fe'ee namoota 11 gubbaan fe'uun gara magaalaa Daabbaatti konkolaataa osoo jiru daandii irraa maquun lubbuun namoota 7 battalumatti baheeti jira. Abbaan adeemsa taayitaa tiraafikaa waajjira poolisii aanaa Daabbaa Inspektar Gammachuu Aannotaa akka ibsanitti lubbuun namoota 7 darbuu himanii dabalataan miidhaan cimaan nama 2 fi miidhaan salphaan nama 2 irraa kan gahe ta'uu ibsaniiti jiru. Namoonni miidhaan irra gahe kunniin hospitaala Dodolaatti yaalamaa akka jiran ibsameeti jira. Akkasumas qabeenyi manca'uu himanii sababni balaa kanaa ammoo of eeggannoo malee konkolaachisuu akka ta'e Inspektar Gammachuu Aannotaa himaniiti jiru. Inspektar Gammachuun konkolaachistoonni of eeggannoon konkolaachisuu akka qabanii fi lubbuu namaatiif gatii kennuu akka qaban dhaamaniiti jiru.